ani mana turre yerooni hojiidhaa dhufu namni dhageetu wanatu ta'ee na fidanii gara manaatti gaafan dhufu wajjin guddaa waan qeeraa battu fanna qeelaale. Iddoo sanarraa fuudhamee manatti geessaniiru. Inni manaan akkasiin of hin uume waan hin beekuufi kana jechuun kiyyaa waan akkasii tarkaanfii akkasii fudhattu miti waan daa'ima waan ta'eef waan of ajjeesu kana sammuu kana duras immoo sammuu keessaa waan jirree waan hin beekuufi dhaqee ilaalee. Barbaaddu waan ajaa'ibaa waan du'aatii gara biraadha kan isin barbaaddan garuu walii gallee. Ayyee. Amma ijoollee mucaan kun tokko footootti iyyuu beektaa miti walirraa akkas godhaniitu malee. Yaa footootu akkas godheera malee namuma tokko. Mucaan kun haadha tokko jalaa du'e siin godina Jimmaati. Akka inni itti du'e baruudhaaf hedduun qunname dhaqee keessaa lakkoofsa koo ergee fi giiftii koo ijoollee ishee natti godhanii meemee rakkoo kee keessaa natti madduudhee waasaappii kaa'ee fi amma na dubbisaa turte. Ilmoo kootti dagalchaa ilmoo koo du'aa isaan naqee argaa minaamin jetti. Isa siin boossu sanatti footoo simboo hidhanii dhageesse feesbuukii irra geessanii bakka arge geessanii annarkaa badi. Yaa argee intala tokko argee yaa. Argite fudhatanii fiigu waraabbachuu si galee walitti maxxansu ammas maanguddoo tokko immoo daa'ima koo sin dhabee ka jedhan areeda qaban abbaa mucaa sii fida amma immoo abbaa mucaa suuraa sii fida nama areeda qabu wayii fidanii ayi ilmoo koo wal dhabnee gaa kichuu koo ka jedhurra amma suuraa kaaniiru ilaali kun. Abbaan daa'imaa kanadha. Abbaan simboo kunooti la qabatama yaani ittiin haasayeera. Kajarri immoo gadhiisanii jiran itti argite maanguddoo tokko fidanii ka taa'ee ayi daa'ima koo jedhu fidanii suuraa irra kaa'ata jarri shaqqalannaa tuufanan ka argatan yoo. Dhageesse. Ani laayikii fooloo barbaacha lubbuu namaatti kan isaan taphatan warri tiktokeriin asirra jirtu dhugaa waaqayyoo jireenyuma si jibbisiisa. Fooloon maalidha joo? Fooloon bu'aan samaayin tiktokii fooloowersi 600 kunoo kan mubeeffaa beekanii guyyaa tokko tiktokiin naa barakateen beeku halkanii guyyaan irratti gubu. Ani numan bana tiktokii sii galee fooloowersi 1000 nama enuma laalama tiktokiin koo enuman sagalee ta'a uummata Oromoof amma hin dandeetti sini galee gaafa rakkadheeni callisa malee namni uummata Oromoo ta'ee Oromoo irratti callisu hin jiru. Garuu furmaanni maalidhaadha? Amma furmaanni du'aatiin amma dhufaa jiru kun ijoollee kichuu akkasii irratti erga ta'e booddeen ijoollee warra ganaa ol dhufanii kuni jireenyi isaanii maalidhaadha? Akkamiin uummanni Oromoo sagalee walii ta'a? Akkamiin duuti Oromoo dhaga'amuu danda'a? Akkamiin Oromoon tokko ta'ee walii falmuu danda'a? Walii dhaabbachuu danda'a? Walii birmachuu danda'a? Sini galee haga yoomii duuti kun irraa dhaabbachuu didaa uummata kanarraa kan jedhu irratti mari'achuudha gadi teessanii sini galee malee viidiyoon talaa fuutanii akkuma Mubaarak jedhu kan namni tokko du'ee shiqqalaa gara biraa tiktokii keessanii fooloo barbaacha dhugaa waaqayyo kuni namummaa akkamii qoy amma duutiin tala sanaa homaa sinitti dhaga'amuu dadhabeetu du'a ishee dabarsitanii gara du'a nama biraatti ooftu moo rakkinni keessan maalidha? Yooma abbaan talaaf haadhan talaaf intaluma ishee duuteef yoo sagalee taatanii fooloowersi 1000 qabaadhu 2000 qabaadhu yoo sagalee taate uummata kee yoo jala dhaabbatte yoo namoonni as jala jirtanii Mubaarak viidiyoo tokko gaafa inni gadhiisu sini galee hundi keessanii viidiyoo sana share copy link repost gootanii fooloowersi qabaattanii dhiistanii namni baay'ee bira hin ga'a viidiyoon sun sini galee gaafa sana uummanni keenya irree viidiyoo hojjechuu fi famasiin keenya irree bahee dubbachuu fi waan isa aggadu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu duuti har'a mucaa xinnoo kana du'e malee isa booruu ambiraa eegdu boo'icha ambiraa sini galee. Yoo har'a iyyinee yoo har'a walii birmannee yoo har'a waliin dhaabbannee duuti kunii uummata Oromoo irraa hin gahaa dhaabbatu yoo hin jenne du'a biraa eegnaa jechuudha. Sagalee ta'uunis inuma hafa malee wanti biraa wanti gadi dhufu hin jiru sini galee. Kanaafiyyuu ani I don't know dhugaa waaqayyo ani beekaan. Ani beeku afaan kodhii. Akkaawuntii kee kutee? Akkaawuntii koo gubanii 600 galee dil godhani. Ajaa'iba wallahi. Anas maamilee tokko yeroo gurbaanni uummata shawaa sundu sagalee ta'ee jaarsa aaree gubadhee jaarsa gad deebisee beektaa?
Jaarsa kan deebisee gadhiisee xiqqoo rafeera miti irraa kan yeroo seenu kuteera miilee tokko kuma dhibba sadii dargaa deebi'eera kana bakka dadhiise yaalee dadhabee dhaggi jaarsi fa'aa warra qaba bara du'aan saayyuu fa'aa warra qaba bara achi keessa ciisee namichi. Yaade kana. Ankeenyi rabbii fedhaati Oromoo waliif sagalee ta'a. Gandummaa keessaa ba'a. Gaafa Oromoon tokko du'u gandan gaafatina. Gaafa sirbituun tokko ba'u gandan gaafatina. Akka Oromummaa isaatti Oromummaa masaaf bira wal faana dhaabbadha rabbii fedhaati. Yoo nuti tokko taane dhala har'a gandaa walirra malee namni nu birmatu hin jiru. Gandaa wal arrabsina malee namni nu bira dhaabbatu hin jiru. Kanaafiyyuu Waaqa sodaadha. Waaqa sin uume sodaadha. Gandummaa keessaa ba'a bakka. Oromummaa maafi sagalee ta'a. Oromoof dubbadha. Oromoof dhaabadha. Dhugaa gandadha bakka. Gandummaatu Oromoon kuni gaafa du'u akka sagaleen arganne kan godhu dubbii gandummaati. Dhugaa Waaqaa dubbachuuf. Sana keessaa ba'a rabbii fedhaati. Sammuu akkasii keessaa ba'a. Namni barbaadee gandatti hin dhalanne. Isa gandaa dhiisiiti namni barbaadee Amaaran ta'u, namni barbaadee Tigreen ta'u, namni Oromoo ta'u, barbaadee Oromoon ta'u. Kanaafiyyuu Rabbiin sodaadha gandummaa keessaa ba'a. Namaa fi Oromoo ta'uusaaf qofa sagalee ta'a. Amaaraafuu sagalee ta'a namiti. Intaluma ishee amma gudeedamtee har'a lubbuun jirtu Finfinnee keessatti biillaa laatanii fi har'a haati ishee birrii meeqa fudhattee har'a jireenya gaarii jiraachaa jirtu Finfinnee keessa jechuudha. Kana mucaan jalaa du'ee Finfinneeti namni mana laachuu fi miti namni birrii walitti qabuuf hin jiru. Yoo nuti tiiktookii kanarraa uummata Oromoo suma asirraa nu ijjisiisaa oolutti yoo nuti sagalee taane malee yoo nuti kadhannee fi malee mootummaan mucaa keessan kichuu kana dhabdanii namni akkas godhe kanadha jedhee namni fitii mucaa kanaa barbaadu hin jiru jechuudha. Maaliifi tuffiidha. Kun immoo tuffii immoo yoo of tuffachiise ofuma keenya of tuffachiise. Gandaa walirraa inni kun Shawaa jedha inni kun Wallagga inni kun Jimmaa inni kun Arsiidha. Akkasii wal cirree eessaan sagalee walii taana eessaan sagaleen uummata keenyaa dhaga'ama. Eessaan du'aatiin haadha abbaa keenyaa dhaga'ama. Dhugaa rabbi dubbachuuf. Isa keessaa ba'a. Soole waan gaarii kaaftee durikoo wanta kanaa gandummaan Oromoo keessaa yoomiyyuu yaani warra miidiyaarraa malee Oromoo keessaa gandummaan gadi bu'ee biyya keessa jira akka biyyaatti yoo jenne waan jiru natti fakkaatu gandummaan miidiyaarraa haa ta'uyyuu yeroo waa dhabanii gandummaadhaan walitti kaa'ama. Durum ammas immoo laa dhaggeeffadhu yaadadhu bara dukkanaa bara wayyaanee sanayyuu Oromoon yaani yeroo kaan illee miidiyaadhuma irratti xiqqoo si gandummaa fidu malee yeroo wanni akkasii uumame hin beeku wanni nuti xiqqoo Oromoo laallatu akka sabaatti namarra ga'ee tokkoomeeyyii sagalee ta'a. Amma sunillee badee bara. Uummanni keenya amma sirna deddeebiidhaan wanni nuti hin jennu sagalee haa taanu sagalee walii haa taanu amma dhumaatti sagalee walii haa taanu calluma jennee taa'uun faayidaan qabu waan hin fayyadne amma kaleessa soolan waan na gaddisiise tokko sitti muka waan dheengaddaa dhiisiti waan eda galgala ustaasni tokko sagalee meemee uummataa na mari'achiisii jedhani hayyee jedhani mari'achiisuudhaaf fide jaarsa booniyyee nama 8,000 solan dhagaila nama 8,000 lakkoofneedha yeroo nan laayivii irraa ba'u immoo nama 74,000 footoo kaasee raase namni dhufee ilaalee ba'e waliin nama 74,000 ina amantaa qabeen lamaatti moomaan ilaal jaarsa tokkoof jaartii tokkotu wal bira galuudhaa jedhee marii gochuudhaaf ilaal nama 8,000 tokko lama jedhanii dhufanii waraabbatanii ajandaa godhan. Sigalee sila waa'ee mucaa kana yeroo dubbadhu nama 200,000 dhumni isaa kunoo amma immoo nama 432. Yaa Rabbi maal anamma waan Oromoon jaallatu bareedaa sa'oon waan Oromoon jaallatu ana gaafadhu nama 10,000 walitti qabinaan nama 5,000 walitti qabinaan jedhime amma naqee walitti qaba waan uummanni jaallatu sirriitti anaa galeera akka uummanni dhufu nan beeka edala marii gochuuf seenaa jirree beeksisan godhe toon immoo ustaazi booniyyee fi deennu faa jira na egaa jedhee jiraadde na amani 10,000 waliin namni garuu tunni mini sarpiraayizii dhuma godhee seene inuma dabaluu malee ni hidhatu meerri amma lubbuu intala duudaatu bade hin gudeedamte ragaatu jira waraqaa jira kunoo abbaan haasa'ee viidiyoo jira meerre barnan kadhadhe mane dawalee ustaaz booniyyee san
dhiifamaa wajjin intala shawaa tokkotu gudeedamte warra soddaati isinii fi kottaa jennaan natti tolaan jiru dhiifamanaa jedhani inumaayyuu na waammadhe birmannaa jechuudha dhufanii akka isaan gastiidhaa ta'an jechuudha sii galee ani beekamu beeyanoon beeku dhugaa waaqayyo ani hin beeku waa'ee Oromoo kana I don't know. Ofuma miidiyaa kanarratti iyyinee gargar ba'uu ta'e malee boru siftaanis duuti akkuma kanatti itti fufataanaan Oromoon humni isaa maal akka ta'uu danda'u waaqayyo haa beeku. Dhugaa. Wanti tokko Oromoon maal naan jedha dhumaafiyyi akkuma giddii wayii. Mucaan kun maqaansi Simboo jedhamti dhalattuu naannoo Shawaatii rakkoo isiirra ga'ee fi baay'een gadda guddaa fa'a. Hojjettoota mootummaa Ameerikaati malee Itoophiyaa miti. Himma bakka jira miti bakka. Waan nama dabbaru bakka kana booddee akkatti hin du'amne barbaadi malee siin jedhaan. Akkatti hin du'amne pilaanii baafne amma kana booddee namni du'u yookaan osoo lubbuun jiru harki miilli irraa kukutamee ka'ee dhiisamee booddee ajjeefama ta'ee fi yaani bakka akkaataa namni kana booddeetti du'uutti yaadi bakka kam sukkaneessa akkamii dhufa lafa. Wanti hin taane beekoo yaa'u darbee irraanfanna malee koo morma muranii anka dheebootti godhanii nu argisiisanii jiranii harka namaa muranii asii muranii luka muranii ajjeesanii Oromoo nu argisiisanii jiranii wanti hafee hin jiru dhugaa rabbi yoomuma akka inni sagalee walii ta'uu waaqayyo haa beeku uummanni kuni malee inni bahee sagalee sii ta'uus wal ilaala sii galee gana viidiyoo Mubaarak hojjeteera Soolan hojjeteera asli eenyuun hojjeteera jedhe gana viidiyoo keessa jala galee si ilaala beeki sii galee faamasii Shawaa faamasii meeqatu jira namni tokko namni bahee sagalee Arabe Yesuus gandummaan barbaadu lubbuun namaa sinii galee lubbuu waaqayyo nama keessa kaa'ee beeriin barbaadu dhugaa waaqayyo dubbachuuf ilaaltee nagaraan si jibboo nagaraan si boo'u obbolaan qabaachuu kenna argitu nama boo'u faana nama dhaabatee boo'uudha uummanni Oromoo sinii galee garuu har'a bakka duuti baratama ta'e barsiifata ta'eeraafi. Yeroo xiinxallee ilaalu moomaatu amma natti intina yaadabetaa gandummaa itti. Gandummaa keessaa ba'eera Oromoo maashaallah. Gosummaatti galeensiin jedheem gosa maataati ati gandummaa isa qabiilaa isaartaati. Gandummaa isa Wallagga Jimmaa Shawaa inni bareedaa mitiima. Achi keessaa ba'eera Oromoon yaa Rabbii namicha xiyya akka jedhe yaa Rabbii mootummaa ija tokkoon bara wayyaanee sanayii yaa Rabbii jedhaa ture uummanni beektaa gadi ba'e halkanii guyyaa. Yaa Rabbi gooftaa koo mootummaa ija tokkoon nu laalu nu kenni jedhee sorgoof sookoodha. Rabbiin kadhate. Achumaan Hayila Maariyaam kachedhe ija tokkoon laala. Si galee akkasana taane. Yaa Rabbi uummata Oromoo gandummaa keessaa baasee jennaan uummanni satat jedhee gandummaa keessaa ba'ee gosummaatti galeera yaa Rabbi gandummaatti ol deebisi jedhe yoo ta'e yaalana. Yaa Rabbi gosummaatti ol deebisi. Gandummaatti ol deebisi. Gandummaatti ol deebi'ee tokkosi gandummaadhaan wal qabatee sii dhufa. Gosummaatti gallaan garuu gandaafuu walitti qabuudha amma fakkeenyaaf dhageesse gosti gosaan wal filee yoo galee Oromoon gandatti deebisuuf ganaa rakkattaa bara gandatti deebisuuf ganaa rakkattaa walumaa galatti Rabbii nagaa haa buusu nageenyi Oromoo mootummaa harka hin jiru woboo harka hin jiru jinni harka hin jiru uummata harka jira. Yoo nageenyi jiraate sool kanatti woboon filadhaa kaafamuun filadhaa badhaadhina filadhaa jinni filadhaa lakkii faannoon waa bulchuu kanatti jechuu dandeessu yoo nagaa qabaatte sool ati ilmoon kee malatti gudeedamtee nagaa maalii qabdamu maal waa filachuu wayii yookiin waa'ee dimokiraasiin tiraataati ilmoo keessatti ajjeefamteen gudeedamtee ajjeefamteen walumaa galatti nagaa kan Afrikaa qabu Oromoodha. Ilaa kun Oromoo nagaan keessa nasirra jira keessattuu warri ilmoo durbaa qabdan aafu warri dhiira qabdan dhiisaa warri ilmoo dhiiraa qabdan dhiisaa warri ilmoo durbaa qabdan durba mana keessaa qabdan kun durbayyuu jettee kaleessa waa'ee feefaniif Oromoo caala namni sagalee ta'e hin jiru obboleessu maal inni beekta abbaatu iyyate abbaan iyyannaan iyyi jarri amaaraa gadi ba'anii sirriitti iyyanii jennaan iyyi si gaddisiisee ilaaltee namummaadha kun malee amaaraaf sagalee hin ta'inaa jechuu koo miti ilmi namaa ilma namaatti na filattan si galee namummaa gati qabnu an sagalee taate ta'uudhaan jette naasitee tataasoon mana baradhanii yaa ture
natti dhagahame. Galee namummaadha malee ani gatii isin amara taateef ajjeefamtu gatii isin oromoo taateef maaliif ajjeefamti jedhaan jiru ani. Humaanitiidha kun. Garuu uummanni keenya kaleessa sanaaf iyyaa ture hadda boolla maaliif isa nyaate namoonni ilmoo durbaa qabdanu mee reessa jirtu maa hirmaattanii mee asumattuu mee kamtu ol galee mime kamtu nagalchaa jedhe mime namoota hedduun taajjabu qabaan nama ol ba'ee maqaa kee waamuwan dubartiin ol baate sanuu muudiitti qabatu jala. Bilaachoo ትንሽ እንደዚህ ተደርጎ ትንሽ ህፃኒ ምናምን ጀሌ ከን አፋን አማርፋ ዮም ቤን ሙዲው ተቀባች ይዘችረት እያቱ ሻርቢዳን ሜቀጅራ ኤሰጅሩ የሮ ረብዩ ዋኮ ኢብደው ፍራቦቴ ጋር ተደበራቦት ካን ሲያሰት ገልቼ ታዬ ሞቱማቱ እርጌ ጀላ ጉዴችሴ ምናምን ካን ሞቱማ ዋንጎቹ በርባዱ ቀጥ ጎዴ ጎና ጅራ ማዶሳ ጅራ geessanii waan akkana kana siyaasatti laaqina sinigale akkatti mootummaa komattu qabda dura akkasin taane daa'imni keenya dur bara mootummaa wayyaanee bara mootummaa akkasii daa'imni keenya gudeedame hin fannifamne mirga keeti garuu mootummaatu wattaaddara ergee gudeechisee fannisiise yeroo jettu dhaqee siyaasaa wal makateera jarri jalaa bahuudhaatti qabatamummaa jalaa bahuudha maal jedhu warra